منصور تقبانا يروم سيسا كان جيت توكو منصور جمال تقبانا يروم سيسا انت لو نجيت انا نما وانا ام تنجرو انا مي كراسي ابا ما كان كو هلكني بيا مرقنيا تيسوي أشما كم جرتو أردت تافيكا بجمتوتا وروشو الرس فيديو أجايباتي والتري بنجرا أكون بيكا مغا فيديو ببريدا فيديو كان لالون درغا كل قبعاتي جرين يكوني أكنو بيكنو قفاو سنتين أكنو بيكنيس جرا ماليف نانجرا أرغتاني بادي جارات هادولين أكجر اتركتا جران سينا أجايباتو كلالي والتري بنا سينا كان أجيفتنس يون أجيفنس فيديو كان أجيفت دامت مراتي Hindabarsin seenaa ajaa'ibaa kana dhageeffadhu haadha dhabuu mannam haadha maraattee qabaachuu wayya jedha mammaaksi Oromoo koo mucaa daa'imaa waggaa 7 hin gahin irraa haati isaa jalaa duute yeroo muraasa booda abbaan isaa jaartii biraa fuudhe jaartiin abbaan isaa fuudhe kun haadha biddeenaa mucaa kanaaf taate guyyaa tokko abbaan isaa daa'imni isaa kun isaa fuula guuree aaree taa'aa jiru gaafi tokko daa'ima waggaa 7 kana gaafate gaafiinis akkas jetti ture haadha kee kan duraatii fi kan ammaa jidduu garaagarummaan jiru maali jechuun daa'ima kana gaafata haati biddeenaa tun daa'imni kun akka waan takka abbattiin himneef sodaachisteetii jirti garuu erga gaafatame deebisuu waan qabuuf daa'imni waggaa 7 kun akkana jedhee deebiseef haati tiyya kan duraa ni sobdi soban irraa baradhe garuu tan ammaa tun dhugaa malee hin beektu kana irraa baradhe jechuun deebiseef abbaan isaatis deebiin isaa akka malee isaa ajaa'ibee barnoota gaarii irraa argatte jechuudhaan mee akkamitti irraa baratte jedhee abbaan daa'ima waggaa 7 kana deebisee gaafateen daa'imnis akkas jedhe haati tiyya kan na dhalte yoon bakka akkanaa dhaqxe yoo waan akkanaa hojjette nyaata ta'ee dhugaatii tokko sittiin kennu naan jetti turte garuu yeroon ani waan isheen irraa na dhorgite kana hojjedhes nyaatas inuma naaf kenniti dhugaatis inuma na obaasti haati tiyya tan ammaa tun ajaja ishee yoon dide akkuma jette san nyaatas dhugaatis naaf hin kennitu kunoo ammayyuu guyyaa lamaa guutuu nyaataa fi dhugaatii odoo naaf hin kennin hanga ammaa agabuu jira jechuun abbaa isaaf deebise abbaan isaatis gaddee mataa isaa gadi qabate namni bakka haadhaa namaaf bu'u garuu ni jira kun anaaf gaafidha yoo jiraatte rabbiin mindaa kee siif haa kaffalu abbaadhaafis akkasuma garuu hammam keenyatu haadha teenya yeroo addunyaa irra jiraattetti bu'aa ishee hubannee kunuunsine sana booda gaafa ishee dhabne booda nuuf galee miidhaa ishee yeroo sanaatiin miidhamna atiin yeroo namma haadha qabdu isa dhugaa ati carraa qabeessa kanaaf haadha kee yaadadhu kunuunsadhu du'aa irraa sassaabadhu nama siin gammaddee nama siin haara itti galfattu rabbiin si haa taasisu haadholii keenya waan gumaachanii bakka irraa hin hafne deemanis rabbiin hojii isaanii hunda toltutti isaanii haala akka'u jannatal firdoosin rabbiin isaan haa qananiisu atiin seenaa kana dhageeffattee ofuma dhageeffatanii gaa seenaa baay'ee tokko onnee nama tuquudha akkuma argitanii gaa gorsa baay'ee guddaa ta'e irraa fudhattaniitu yennuu isin irraa deemte malee yennuu isin bira jirtu isinitti hin beekamu ani yoon heerume abba manaa kan koo halkanii guyyaa marqanyaa tiisewi abbanna fuutanii mana argattan amma immoo gara kanaan dhuftanii irrii durba kullii marqaa hojjettee nyaachiftu barbaade naan dhageessan immoo ani sarara kolfa sinna dhibee kolfi nama dhiba sirraa'ii qubatna mana daraffifaay sittigi qubatna mana mammadaay as gidduudha qalbii gittu tanaan na dhibee ilaaljamu Wama tokko jedhuun barbaadu maaliif jammareedhaan jaarsaa miti dargaggoonni dargaggeettiin ittiin bo'aa turtanii kanaafuu atuma isaan ol ka'anii utaalanii sirbaniyyuu wama tokko hin jedhuuni Mira
Indanda'u baay'ee kanamatti tola. Har'a immoo maal yaaddee jaarsa qofa nutti fiddaati jechuu dandeessu. Suritti qabaana heerumsiisaa kan jette tokko. Nanawwee siisaa. Baay'ee daawwatamee jira nama hunda biras ga'eeti jira. Intala sana argattee waliin haasoftanii dhugaadha moo sobadha waan akkasii sana haasoftee beektaa? Intal dhugaa iddoo isin jirtu isin beeku. I think biyya keessa waan jirtu natti hin fakkaatu. Al tokko viidiyoo ishee nan argaa. Qabaana heerumsiisaa sirbi sun baay'ee nama Oromoo baay'eetu dhagahe. Viral ta'ee ture baay'ee. Viral ta'ee. Nanhawee siisaa. Nanhawee siisaa. Mansuur Jamaalitti qabaana heerumsiisa. Hinta hojjennaan qawwee dhugee tanuu fajjeessa. Nanhawee siisa. Mansuur Jamaalitti qabaana heerumsiisa. Nanhawee siisa. Mansuur Jamaalitti qabaana heerumsiisa. Mansuur kiyyamoo qubeella harkaa. Diamond didamo, Mansuur kiyyamoo, sa'aatiin harkaa, Diamond didamo. Intalli immoo sanaan beekamtii argattee turte. Garuu intaloon dhageessa taanaan nama wanaa'amtu hin jiru taanaan mee Garaati kennee hinaasofna keessaan. Amma wanaagin argees hin beeku kontaakti godhanis hin beeku. Isheen isin argina. Yeroo baay'ee yaa'u sooshaal miidiyaa irratti namoota hin beeku namni baay'ee miseeja 10,000tu dhufa. Sana keessa garuu an respoonding godhu. Maaliif jennaan hin beektamas yeroo amma miseejatti ergitu screenshot godhanii post godhu suuraati waliin kaatu paablikii yoo ta'uu dhabaate post godhu kanaaf jennaan an baay'ee zadbir gatiin ta'eef of eeggadhee fagoo dhumatti jiraadha. Miseeja baay'ee gatiin hin deebisneef kamiifuu jirta taanaan hin haasofname. Kan biraa immoo yeroo baay'ee yeroo maaliin argee ati viidiyoon ati irratti edit gootee hojjette sirba sanarratti thank you mama jettaan. Yoo si arrabsanis somaasti hin fakkaatu yoo si faarsanis baay'ee miti. Wanti akkasii kun namoota ummata biratti beekaman ummanni beekamtii kennee biratti baratamuu qaba yaadaan jiru jira. Yoo si arrabsanis deebitee hin arrabsitu. Amala gaaruu sirraa baradhe keessaa tokko kanadha. Akkamsi dandeechise? Mansuur egaa awwalitti isin fida. Ati natti gadhiisi awwalitti isin fida. Mucattiinis egaa eenyudduma akkanuma gadhiistee turte viidiyoo kana argitee turte isinis Mansuur egaa otoo miseejii 10,000 sitti ergamu hin deebistu awwanaa yeroo danuu sitti ergitee turte ati hin argineefi malee barbaadiitii deebisiifi. Ijoolleen karaa kana egaa wanti nuun agarre hin jiru. Jaalallee keessa bara 2003 jaalala na qabsiise sin beeku jedhee na biraa deeme biraan naaqa. Ergeeti na dhiiftee deemte jechuudha. Dhiira amanuu dhabe dhiirarraa jaalallee na qabuu didee kunoo dhaabadhee hafeeti jira. Siigalee rabbiin gara deemtutti waan gaarii sin qabsiisiin gaariin sitti dhufiin gadheen malee gaarii na keessaa balleessite simmeetii na keessaa kutte akka naman amanne na goote. Garaa kiyya madeessitee na biraa deemtee jirta. Rabbiin hojii keessii faalaatu. Aara keessa si agarsiisu gammachuun argateen idimee kee guutu. Akkasichuun qabdu matamaa akkasichuun qabdu siigalee innooti namaaf waan gaarii yaadde rabbiinis sii kenna siigalee abaarsichi immoo gaa viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata akkam isinitti toleera koomentiirra yaada koomentiirra naaf ka'an jirtanuu warreen amma yoona viidiyoo kanas laayik hin goone viidiyoo kana laayik gootanii amma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show bye.